ما شاء الله تبارك الله يا أمة إسلامة qabeenyi kee kutuu serkaan bahin jabeeffadhu maaltuna dhibee giriis gootanii ilaalina maasha Allah tabaarakallah egaa akkuma argaa jirtan dacheen kana fakkaatu kun muummichi ministeeraa waggaa 3 dura kan ummata islaamaatiif masgiidni guddaan maqaan Najaashiitiin irratti ijaaramu jedhamee muftiin Haji Umar masgiidni akka ijaaramne gufuu shira garaagaraa xaxaa ture kaaree meeqallee irraa gurguratee turellee jedhamaa ture egaa lafti kun birrii biliyoonaan bitamu waan argamu miti sanuu annuura magaalaa Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa annuura keessatti kan argamu Afrikaa Andinnat biratti jedhanii egaa maasha Allah bakki kun bakka namni maallaqaan illee bitee danda'u miti ammoo lafti kun ummata islaamaatiif kennamuun carraadha video saalee qabadhee isiniif dhufeetan jira egaa waan kana irratti tokkummaadhaan kaanee akka asirratti masgiida ummata islaamaa fakkaatu masgiida biyyattii fakkaatu akka asirratti ijaarru kabajaan isin gaafanna inshallah yoo rabbiin jedhee irratti kan ijaarru taana egaa masgiidni kana fakkaatu lafa kana fakkaatu irratti masgiidni akkamii akka ijaaramu gaa wallahi baay'ee tokko nama gammachiisaan isiniin jedha dachee kana fakkaatu argachuu jechuun carraa guddaadha egaa majlisni amma dhufe kun carraa guddaallee qaba egaa ummata keenya akka fuulduratti ceesisuullee abdii qabna akka biyyi keenya rakkoo garaagaraatiin saaxilamaa turte masgiida gubuudhaan ijaaba malee akka mana barnootaa hin baranne gochuudhaan rakkoo garaagaraa irratti geessisaa ture sababiin isaa sababaadhuma masgiida warra ummata islaamaa bakka buuneerra jedhee magaalaa Finfinnee taa'aa ture dhiibbaan garuma sanarraa yuukaa dhufaa ture jechuudha amma garuu alhamdulillah nama ummanni fedhu kan ummanni jaallatuun kan kaamanii jiran waan ta'eedhaaf egaa haqa irratti immoo rabbiin isaan gargaaru tafaawulli isaanii dhufiinsi isaanii illee milkiidha jennee abdii qabna inshallah egaa dachee kana irratti wanti nama gammachiisu masgiidni ummata islaamaa fakkaatu masgiidni bareedaan ni ijaarama jennee abdii qabna egaa rabbiin waa gargaaru rabbiin lafa kanallee nurkaan baasini warra nuu kennee jedhee nama kennee nurkaa fudhatullee rabbi isaan hin godhini jecha egaa jiruun addunyaa kun takka irra takka jala waan taateedhaaf jechuudha egaa garuma viidiyoo sanaatti sin dabarsaa viidiyoo Sheekh Jamaal Liji waraabantu jira viidiyooma sana daawwadhaame Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh daawwattoota keenya lafti irra jirru tun lafa muslima Itoophiyaatiif kennamte carraan tokko waggaa 3 ni gubate Dr. Abiyyiitu biyya tanaaf onnee magaalaa tanaa keessatti bakka akkaan lafti siidhaa irra qaalii ija magaalaa lafa sammuu magaalaa yookiin onnee magaalaa irratti lafa bal'inni siidhaa akkanatti ol qabee asirraa qabii akkatti kunu akkana naanneessi asinis Afrikaa Andinnat jaanii akkana naanneessine lafa tana muslima Itoophiyaatiif kennamte يجيني في والآتو بننسى والران آتو أكجانسني سري والآتو بننسى آتو كجانسني مجلسني ولرك أبصاوران كرا أمت سدي وري غراف بولسون كرا أمت سدي إسلام الرعوبة أما مو مجلسني هاريني أما رفع لفتنا لفتتون ذهبتو بيخي إيجابيتنا أنبيتنا قلبي بيتنا خيس جراتشو سي بيخي وان إسلام فكر وان إسلام إثيوبيا فكات مسجد من برمساس واحد دو تودن ديش لفتوني أسيني لا أنجا دو مساتي فوقي يبقول الرجال دندني لفتي أكمل يبلونا إسلامني فدان سعودي فدان تركين فدان بيوما فدانين بي إسلاما تفدانين غرغار صفتني يوكين أبوتي كبينيا خبيتنا راولي كبني وان إسلام فكاتو جارون أرى مجلس هاري أمدو فيتي مجلسني هاريني أمدو فيكون ملكاو ساتي في أمة دابتشو سا وني بينون لا فأمة إسلاماتي خنم تتنا إسلام فكيسي إسلاميسي بيام بريكي بيام مسومسي يوغا دين تابين مجلسني مجلس متاعجو خان مدراني سنتا مجلس عربي خرطة تاع سنتا خدرسون خرطة عن اللي متي رتا أولي نمتن دي سقوري أنا مورانا خاران تنارا أبدين نتقابنو في حملين نتقابنو بكتنا الرتي جارمي إسلام فكاتو جارمي بيتنا بريج خبيتنا مسومس خبيتنا بيا فكيس الدنيا نقولتنا ستة ولي كابدلان ما نجمعنا هنقرتني
mana kana wali qabamti addunyaalleen hoggaa dhufti asis salaattee asitti ijaan gartee bareedumminni biyya tanaa bakka irraa qiyaasamu jaarmee akkasii akka jaaran inshallah abdii guddaa qabnaa asumaan isaa yaadachiifnaa ummata muslimaatiin yaadachiifnaa lafti tun lafa teessan qabeenya keessan qabeenya muslimaa lafa warqii yookaan lafa dahaba ziqee ta'uu akka beektan isin janna asumaanuu yaadannoo isin haa taatu namni hundi yaadadhaa maallaqa xixiqqaa ummata irraa miskiina irraa wali guuranii wayin jaaran osoo hin ta'in namni niin jiraju namni qabeenyaan qabaju namni biyya tana niin bareechaju asirratti gaa achi jedhu muka nama yaabsifne jaanii mangistiin lafa nuu kannite deebitee manarra nuu jaaru masgiidarra nuu jaaru madrasaarra nuu jaaru waan islaama fakkaaturra nuu jaaru isaanirraan eeynu akka yaadattan isiniin jenna yaadannoo nama hundaa haa taatu namni viidiyoo kana dhageessan namni viidiyoo kana daawwattan hundinuu yaadannoo isinii haa taatu lafti tun waan isin taate hubadhaa magaalaa Finfinnee keessatti lafti tun irra osoo gurguranii biiliyoonaa oli gurguramti miliyoonaa miti biiliyoonaa oli gurguramti kasi quba qabaadhaa tanaan nuu kenname waggaa 3 nurraa nyaatame waggaa 3 nurraa badee ammoo fuuldurri waggaan 3 fuuldura majlisa haariyaa irra muunda kun akka nurraan banne isiniin jenna salaanni nu ga'ee ol gorree asis salaannaan akka yaadannootti qalbii namaa keessatti akka deebitu irraa sabbaree ture muslimni majlisa irraa akkuma sabbareetti lafa tanarraa sabbaree ture inumaa harka lafa jalaatiin dhokotee nama biraatiif kakennuuf sanfaat ture san hundaa'u rabbiin fedhinnaa isaatii fi dandeettii isaatiin karaa qabsiisee lafti yaadannoo isinii haa taatu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Egaa akkuma argaa turtanii maashaallah masgiidni masgiida ajaa'ibaadha asirratti ijaarama jennee abdii qabnaa. Egaa duratti Saudiin nan ijaara jettee birriillee kennitee turtee jedhanii akka ustaaz Sufiyaan Usmaan dubbataa turanii. Egaa mootiin bulchaan duraanii sun immoo muftii Umar immoo Turkii yookaan Dubaayin ijaartu malee Suudiin ijaartu jedhee keessa dhaabataa ture. Namni hundiyyuu hin ijaarree egaa amma immoo abbaa ijaarugaa inshaallah. Yoo ummanni islaamaa masgiidni asirratti gaa waa hedduudha kan ijaaramu madrasaan masjiidni bakki amantaa islaamaa wanti garaagaraatti geggeeffamu irratti ijaaramuudhaaf hin danda'ama dacheen bal'oodha maashaallah bakkis bal'oodha. Akkasii isiniin jedhaa viidiyoon kana fakkaata isiniin jedhaa namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe like share gochuudhaan akka wanti nuti gaddeemnu yeroo garaagaraatti isin qaqqabu nama hunda dursee isin bira ga'uuf viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatina subscribe yeroo gootan mallattoo all ka jedhu irra godhadhaa isiniin jechuu barbaada. Haga barnoota biraatiin walitti deebinu wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.